Hai ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota leessa mul'unaaf faamilee jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo inni nagaa keenya ta'e maqaan isaa eebbifamu maqaan isaa ajajamu galanne waaqa keenya sanu uumee fuumaa keenyaaf haa ta'u daawwattoota keenya jirtu fayyaa keessanii miti channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna. warri nafaana jirtanis immoo like share comment gochuun dagatina isiniin jechuu barbaada guyyaarraa waan ajaa'ibaa tokkotu jira qophii ajaa'ibaa yookiin qophii das namatti tolutu jira qophiin sunis cidhaadha jechuudha cidha uffata lakkaachaa jira kan garaa kootti galu jechuudha kafanan uffadhee deemu laallachaa jira jechuudha sin uffana laanfanii Podandan ufadde keessimmoo sin agarsiisa cidha firadha jechuudha durbii kiyyatu fuudha jechuudha durbii kiyyatu fuudha deemu fani buleen gala mulunaan giddumaan deemtu naan jechaa jiru jechuudha biiftuu fi mulunaani isaan qeegatanii deemuu hin dandeenye qee keenya badaa gannee fagaachuu hin dandeenyu kanaaf jechuudha Kanaaf jechuudha ani immoo cidha kanaaf sirriitti diddibadhee uffadhee dhiqadhee nan ba'a jechuudha. Amma yoomitti yeeta abbaatu kanaaf jechuudha carqiin koo dheeraadha isin agarsiisa. Carqii dheeraa cidhaaf ta'u jechuudha. Isin agarsiisa jechuudha. Uffata carqii lama sadiin qaba kan cidhaaf ta'u afur wayii jira tokko gabaabaadha isin agarsiisa jechuudha kan ta'u walumaan naaf illaa jechuudha achi garagalchee viidiyoo sinagarsiisa jechuudha na duukaa bu'a. Akkuma argitan kana kun isa kanadha jechuudha kun akkuma argitan garaa koollee xiqqoo naaseenee jira jechuudha kanadha jechuudha inni tokko isa kana yoo bareeda ta'e isa kana fadhu jedha koomentii irratti jechuudha maaliif naa ilaalaa isin jedha kanuma uffachuun natti tola garuu anaanii cidha irratti jechuudha akkuma argitan Kanatu bareeda miti mano camma dheeraa wajjiniini camma dheeraa madhachuu hin danda'u kanumaan hin dhaqa jedhee yaada jechuudha tokkos jira isin agarsiisa jechuudha hunda isaatu kunis hin bareeda yaada akkuma argaa jirta dheeraadha garaa kootti illee naagalee jira tokko hin galanatti fakkaatu isin walumaan ilaalla tokko yoo naagala ta'e tokkos ni ilaalla jechuudha kanarraa bareedu hin ilaalla jechuudha. Kono akkuma argitan kunis garaa koo qabatee jira. Ani naan qabatan seene argaa jirtuuti. Yes. Kun akka bareeda jechuudha. Garaa koo qabatee jira garuu garaan koos amma badaan beekamne garuu da'uu ga'eera beekamne iyyuu badaa sirriitti jechuudha. Dhokatee jira jechuudha. Maal jettu sin? Hin bareeda jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Kana fadheen fuula koo sirriitti dhugaa nan dibadha. Fuula koollee irra dibachuu nan barbaada jechuudha. Yeroo tokko barbaachisaadha. Yeroo tokko immoo hin barbaachisu jechuudha. Garuu cidhaan deema waan ta'eef jechuudha. Mulunaa dhoskee fuudhee ba'a malee natti hin kennu. Mulunaan garaasa kana gottottee maal hojii deemtaa jedhee safara keessa iyyuu asiifachi ba'uu na dhowwu jira jechuudha. Taa'e manaa wanti barbaaddu manatti sii dhufaa naan jechaa jira jechuudha. Animmoo ala ba'u galgala wookii ba'i malee maal hojii babbaata haduu kana keessaa naan jedhee na dhodhoowwachuudha. Dhuguma jedhee yeroo tokko si cidhammoo giddiidhumaan nama nafurra hin qabneedha. Mucaan baay'ee natti dhiyaata. Durbii kooti firadha. Akkuma obboleessaa jechuudha ilmaan haadhoo lamaaniiti. Silaa mulunaan fayyuu kan naqaniyyuu ana feen isin immoo deemaa jennaan lakki qubaatis ganneen deemnu. Ani gaadniisu baqqaa jedhee anis deemuufanii jechuudha. Kanaafi Iskan beras jira, carqiin beras jira. Akkuma argitan garaa koo qabatee jira jechuudha. Sirriitti garaa koo qabateera. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kanaaf carqiin beras jira, isas sin agarsiisa jechuudha. Tokkollee hin beektu dhaqeen jijjiirradhee dhufaa sin agarsiisa jechuudha. Kunoo kana jechuudha argitu garaan koo kana kunis homaarraa sirriitti hin beekamne waanti garaan qabatu jira. Injiran seene argitanii kaalsii koo hidhadhee jira. Kaalsii koo argaa jirtu. Kanatu bareeda garuu gabaabaa miilli koo badaa uffata gabaabaadhaaf hin ta'u argitanii
miilli koo badaa uffata gabaabaaf waan hin taaneef malee uffata kanas baay'ee jaalladha jechuudha. Ani uffata gabaabaa uffachuu hin danda'u. Miilli koo qal'oodha. Miila qal'aa waan ta'eef jechuudha miilli koo. Kanaaf malee uffata gabaabaa nan jaalladha jechuudha. Garuu qaama nama mul'isu osoo hin ta'in kun amma naangoo yoo gadi siqee maal akka hin qabu argitanii kun gasi kaadha. Ma waan nama kaanessu hin qabu jechuudha. Kun caammaa wanti faana adeema sirumsaayyoo jaakeetti illee qaba. Jaakeettiin isaa wanta qabe beeku garaatti naan qollafamu. Maal jettu sin? Kan uffadhu kana keessaa naa filaa gara galgalaatiin deema jechuudha. Kanaanis yoo deeme maal jettu? Hin bareedaa? Isintu gaafilannoo naa filaa siniin jechuudhaaf waan bitta biraafi miti. Maal jettu siniin jedhaa daawwattoota koo jedhamu isiniin agarsiisa jechuudha. Walumaanuu turraa garuu mudunaa waan hunda eenyu ta'aa jira. Intarneetii fuutee hin baatu naan jechaa jira jechuudha. Nama fuuldura. Ani viidiyoo yeroo waraabu jechuudha namni akkana arguun barbaadu akka yuutuubii hojjedhus barbachuuf namni tokko nan beeku jechuudha. Warra biyya keessaa namoonni natti dhiyaatan namni beekan hin jiran jechuudha. Ani haala keessa kana waan bahee waraabneef kanaafi jechuudha. Maaliifi homaa rakkoo illee hin qabu garuu bahee mul'isne jechuudha. Ani bahee akka namaa yuutuubiin hojjedha jedhee hin beeku. Himees hin beeku. Walloonni kollee hin beekani. Callisee mana keessatti hin hojjedha malee jechuudha. Viidiyoo wanti nani haalatti waraabuu dhiiseef kanaafi jechuudha. Daawwattoota keenya kan ta'e naa filaa tokko hafeera garuu tokkos jira. Argitamte kana wayyaa kanan natti tole garuu ana. Yoo barbaadan akkas gootu akkas gochuu dandeessu. Kana na duukaa bu'aa tokko jira isin agarsiisa. Kan ta'e naa filaati uffadheen deema jechuudha. Kana irra garaa na guddisan natti fakkaata. Ankan garaa na guddisuun barbaanne. Argitanii? Maal fakkaata? Kalarii isaan jaalladha kana uffadhu kanan uffadha yookiin isaan jalqaba irratti uffadhe sanan natti tola. Kun akkasii jechuudha. Kuni uffannaan isaa akkasii. Uffanni nala uffadhee babba'u isaan kana jechuudha. Kanaafi uffatoonni ani yaala uffadhee babba'u isaan kana waan ta'eef yeroo kanatti na rakkisee wanti uffadhee ba'u jechuudha. Maaliifi garaan koo wanti waan ta'eef rakkisaadha jechuudha. Uffanni uffatanii ba'an nama rakkisaa. Surroonni sirii natti hungalanii cidhaaf kan ta'u immoo surreessa otoo hin ta'in kun akkasii jechuudha. Iddoo kanatti akka nama waxxarre garuu nama waxxarre xiqqoo iddoon kanatti kun jechuudha. Ol butee laphee irratti akkasittiin jechuudha. Maal fakkaata? Ganaa fuula koo dibadhee fu'a jedhee viidiyoo waraabee isiniif hin gadhiisa jechuudha. Kan inni uffadhu immoo isaan jalqaba irratti uffadhe isa dheeraa sana. Isaan natti tola jechuudha. Caammaa garuu caammaa luka keessa galchan isaan barbaadaaf jechuudha. Amma ka'eetanii caammota koo lukti isaa dheeraadha. Yeroo kanatti waan na hidhachiisu miti. Kana malee rakkoo biraan jiru jechuudha. Waaqaa galatu isa kana kunis hin bareeda garuu kanaanis yoo deeme rakkoo hin qabu. Akkuma argitan maal fakkaata? Furdinni koo duriinsi nama gadee dhugaa waaqa furdoodhaa yoo yaadee na beektu miti ijoollee. Kanaan akkasittiin akkami. Na waxxaree iddoo kanatti. Na waxxaree jira. Asitti maramee jira. Maramee jira iddoo kanatti. Daawwattoota koo akkasii cidha koottaa walumaanuu hirmaannuun isiniin jedha. Asitti maramee. Ispoortii. Kaleessaa fi har'a ciisaan kaleessa ganamaan guyyaa guutuu hin kaanee ciisaan oolee nan dadhabe jechuudha. Waan ciiseef ka'eeti ispoortii hojjedhu
zorri jedhiqee keessaa naan jennaan ka'e jechuudha. Kan fakkaata viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa yeroon immoo diddibadhee uffadhee ka'ee isin agarsiisa jechuudha. Munuunaan fa'i baay'ee natti haaranii jiru jaanan deema'ee ka'e jechuudha. Kanaafuma gochuu hin danda'amu gaa chaansiidha. Ani chaansii as argee argachuun kootu anaaf waan tokko sargii sanarratti immoo zanaafa taa'ee kan deebi'aa jechuudha. Sammuu koo fatatti godheetan jechuudha. Deebi'aa jechuudha natti tola. Kanaaf isin immoo laayikii godhaa. Cidha sana immoo isin agarsiisa hanga dhumaatti. Daaspooraadha jechuudha mucattiin mucaa keenyatti sanatti heerumtu jechuudha. Daaspooraadha innaan Dubaayii jiruuni walumatti hanganaanyee xabbasiise wal xabbasiise jechuudha. Ijoolleen walitti hanganaanyee wal xabbasiise jechuudha. Zayitiin malee wal xabbasanii ammoo zayitiin wal xabbasutti jiru. Kanaaf hojii kooti dhaqeenyaadha jechuudha. Biteere anumatu walitti fidee ijoollee sana jechuudha. Kanaaf sargii sanarratti immoo argamuu qabdaa naan jedhanii dirqama argamuu qaba. Kanaaf jechuudha dhaqee sanini nan nyaadha jechuudha. Nan nyaadha jechuudha koottaa wajjin naa nyaannu. Cidha isaanii isin agarsiisa warri chiikii qabdan immoo chiikii keessan jabeessaa qabadha akkasittiin cidhaan isin haa ga'u nagaatti turaa turtii gaarichaa baay'ee isiniin jedha. Nagaatti tura oolmaa gaarii isin haa ta'uun jedha. Baay'ee.